الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كبجمتوت جالتمتوت وردفتوت تي في إسلاما كبيا كيس في بيا على جرتم مرتي كيسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدا إن شاء الله واني الراها سهاجروا دور الشباب في الإسلام بكا درققون نقبن إسلام ما كيستي وانجلو لا تره سن كيساقا كتا دبر كيستي واني أرغتني بكا درققون نقبن درققون أرغتني صحابا اللي صدركا إسان قبن أكسو مموت ورأج بودا جران اللي waan isaan qaban laallee turre waan isaan ittiin toluu danda'anii fi sarara ittiin karaa sirrii ta'e seenuu danda'anillee qabxiilee muraasa laallee turre jechuudha. Kanaaf har'a mootu wanni laallu yoo rabbiin fedhe dargaggeessi kun yoo wantoota karaa sirrii isa qabsiisu kan qabsiifne taate rakkoon isa mudatu maali? Rakkoon isa mudatu مالي إذا فقدت أسباب صلاحهم فتحت أمامهم أبواب الانحراف. يو كران سري تأي إسانف بنمين كرا دوغنغرات إسانف بنما واني كرا دوغنغرا سنت إسان سينسي سمو مالي يوجدو يوانجدو إن شاء الله قبطي مراسا كلالو تهايج واني كرا دوغنغرات إسان أوفو دندهو maal inni ka jedhu immoo ka waliin laallu tahaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa wanni dargaggoota keenya sarararraa akka bahan isaan taasisu tokkoffaan faraaga jechuun yeroo hin qabamin, yeroo hojiin ala ta'e faraaga qabaachuun waa wayiitiin qabamuu dhabuun dargaggoota keenya akka sarararraa bahan isaan taasisa. Falfaraagu daa'un qattaalun lilfikrii jedhan. Faraagni hojiidhaan ala ta'uun dhukkuba argitanii yaada namallee ajjeesuu jedhan. Akkasuma immoo dandeettii qaama namallee ajjeesuu jedhan. Idhi nafsu laa budda lahaa min harakatin wa amalin. Lubbuun ilma namaatun sochiif uumamte, dalagaaf uumamte waan taateef yoo hojiidhaan ala kataatu taate rakkoo guddatu isii mudata jedhanii irraa dubbatan. Kanarratti rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? ni'mataani maqbuunun fiihimaa kathiirun minan naas. Ni'maa lamaa ilmi namaa irraa dagamaadha jedhan. Sunis maali? As-sihhatu wal faraag. Siha fayyaa fi faraaga qabaachuudha jedhan. Faraaga qabaachuu. Faraagni kun faraaga waan barbaadde keessatti dalagattu malee ka keessatti teettu jechuu miti asitti ka barbaadan. Faraaga argitanii keessatti dayyoo qabaachuu, waan barbaadde dalaguu dandahu, khayrii dalagaa garagalaa irratti hirmaachuu dandahu kun ni'maa guddaadha. Ni'maan kun immoo yoo hojiidhaan ala argitanii ka dabru taate rakkoo guddaa qaama san irratti illee fida, sammuu isaa irratti illee fida, qaama isaa irratti illee fida. Maaliif jennaan lubbuun takka sochiidhaan ala argitanii dalagaadhaan ala jiraachuu hin dandeettu waan ta'eef kanatu argamaa jedhan. Sababa faraagatiin sarararraa bahuun namni tokko yoo hojii wayii irra hin jiraatin hammeen wayiititti seenuun isaa hin oolu. Waan hamtuu dalaguun isaa waan oolu miti, waan khayrii wayii dalaguu yoo kan dandeenye taate. Lammeessa aljafaa'u wal bu'du bayna shabaab wa kibaari sinni min ahliihim wa ghayrihim. Dargaggoota fi namoonni gugurdaan addaan fagaatulleen akka dargaggoonni sarararraa bahan waan taasisu keessa isa tokkodha jedhan. Aljafaa'u wal bu'du bayna shabaabi wa kibaari sin min ahliihim wa ghayrihim. Kanaaf namni muuxannoo ka fudhatu nama gugurdaa, nama isa dura turerraa waa barata, nama isa dura turerraa argitanii waa fudhata, waa hubata. Yoommoo gaappiin
jidduu dargaggootatii fi manguddoota, jidduu dargaggootatii fi ulamaa'ota, jidduu dargaggootatii fi du'aata addaan fageenni jiraate rakkootu uumamaa jechuudha. Maaliif jennaan namni inni irraa muuxannoo wayii fudhatu, namni inni irraa barnoota wayii fudhatu, namni inni irraa karaa sirrii ta'e baratu wayii hin jiru waan ta'eef, kanaaf kunillee wantoota dargaggoota sarara irraa baasan keessaa tokko. Furmaanni maalire? Faraaga dalagaadhaan guutu. Akkasuma fageenna walitti dhiheennan argitanii manguddootas ta'e ulamaa'anis ta'e nama itti dhihaatullee ta'e nama birallee ta'e itti dhihaatuun wantoota garagaraa barnoota garagaraa irraa fudhachuudhaan kanaan sirreessuudhaan sarara sirriititti seenuu danda'anii jechuudha. Kun hin argamin rakkoo. Inni biraa al-ittisaalu biqawmin munharifiin wa musaahabatuhum wa akhraja Ahmad والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الاتصال بقوم منحرفين وروت سرر الرابهني وجه ولته أنه قباچون صاحبما قباچون هريما قباچون درغغوت سرر الراوان باسو كيسا توكو جنا هريان إسا هريا حتوج يو هريات نما حتو تا يوج هريا يو تا hannuma barata. Hiriyaa kijibu wajji hiriyaa yoo ta'e kijiba barata. Yoo nama argitanii zina irratti hirmaatu wajji hiriyaa ta'e zinama barata. Yoo nama argitanii diinii irraa fagaate masjida irraa fagaate wajjiin hiriyaa ta'e masjida irraa fagaatuma san barata. Walii galatti yoo nama argitanii shiisha hashiisha qumaarii garagaraa taphatu wajji hiriyaa ta'e sanuma argitanii irraa barata. Kanaaf Rasuulli alayhi salaatu wassalaam qaala almar'u alaa diini khaliilihi. namni tokko diinii jaalallee isaa irra jira. Falyanzur ahadukum man yukhaalilu. Eenyuun argitanii jaalallee godhadha jechuu kana laaluu qaba namni tokko jedhanii Rasuulli alayhi salaatu wassalaam irraa dubbatanii. Kuni waan argitanii sarararraa nama baasu jechuudha. Kanaafuu sarararraa akka hin baane ammallee maaltu barbaachisaree suhbatu saalihiin warroota gaarii wajjin nama gaggaarii wajjin nama bareeda wajjin hiriyyaa ta'u. Akka sarararraa bahuun akka hin argamne yoo kun hin ta'in wantoota sarararraa nama baasan keessaa isa kanaa jechuudha. Faallaa sanii hojjechuun immoo waan nama tiisu jechuudha inshaallah. Kanaafuu gaa dargaggoonni kenna nama gaarii nama saaliha nama argitanii diinii isaa irratti illee cimaa ta'e diinagdee isaa irratti illee cimaa ta'e akhlaaqa isaatti illee cimaa ta'e namoota akkasii hiriyyaa godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma ulamaa'in maal jedhan wa in aradta sunnata nabiyyi fajtanibanna quranaa as-suu'i. Yoo karaa nabii barbaadde hiriyyaa badaa irraa fagaadhu jedhan. Wa in aradta sunnata nabiyyi fajtanibanna quranaa as-suu'i. Hiriyyaa badaa irraa fagaadhu. Waqtar min al-ashaabi kulla murshidi innal qariina bil qariini yaqtadi. Argitanii hiriyyarraa hiriyyaa bareeda filadhu. Waqtar min al-ashaabi kulla murshidi innal qariina bil qariini yaqtadi. Hiriyyaan hiriyyatti hidhamaa jedhaniitiin lafa kaahan. Kanaaf kana inni biraa qiraa'atul kutub al-haddaama min rasaa'il wa suhuf wa majallaat. Kitaabban garagaraa ka argitanii sammuu namaa hadoochuu dandahan sarararraa nama baasuu dandahan wantoota akkasii argitanii dubbisuun kitaaba akkasii dubbisuun majallaa matseetiiwwan akkasii dubbisuun viidiyoowwan akkasii ilaaluun waan sarararraa nama balleessu waan sarararraa nama baasu kunillee wanta kasaaraa fiduu fi dargaggoota akka dogongoran taasisu keessaa isa tokko jedha. Kitaaba waan bu'aa isaan qabu argitanii libboolladii waan argitanii namni calliseetuma ufumarraa uumetiniin oofu kabarnoota argitanii hammayyallee hin taane kabarnoota diinillee hin taane kabarnoota saayinsillee hin taane kaseenaa argitanii dhugaata illee hin taane akkanuma yeroo isaanii itti gubaniitiniin jedhan wantoota akkasii dubbisuu irrallee waan argitanii karaa seeran alaatitti karaa hamtutti hannatti akkasuma mootu karaa zinaatitti karaan taanetti nama oofu wantoota akkasii waan dubbifamuu fi waan laalamullee yoo ta'e wantoota akkasii irraa fagaatuun barbaachisaa yoo kanan ta'in kunniin wantoota dargaggoota sarararraa baasanii fi akka dogongoran taasisan keessaa isa tokko jedhan. Inni biraa dhannu ba'di shabaab anna al-islaama tuqayyidu lilhurriyyaat yaaduu nama gariiti dargaggoota gariiti islaamummaan tun bilisummaa namarraa fuuti jedhee yaaduu isaati gariin nama bilisummaa namarraa fuuti nama argitanii hiitii akka barbaadan ta'uu hin dandahanii je'anii sababa saniin islaamummaa tana baqatu islaamummarra waan biraa filatu
فينفر من الإسلام إسلام مرة بقته ويعتقده دينا رجعيا دي أمنتا دوبت هفا جئها لسنياد يأخذ بيد أهله إلى الوراء كانما دوبت ديبسو ويحول بينهم وبين التقدم حواس أكا درت هندمن أمنتا قد جئ أكوان درت ديمون إسلام من ألتي درت ديمو ويجرو فكيسني حال سني لفكاه اللين وان أكنا زني أكنا ياد أكنا قبات اللين أكا درقاقيسي سرار الرابه تايسا هدوهم ملأتواني أكنا أما شبابا يروكينا كان كيسا نملأتا كوان برا إسلام من أكوان أمنتا دوبت حفتو ويتاتي سنر وان برا أرغتاني فلتو الأفديمون هم ملأتا يجو دبري كنافو وان إسلام من رفلتا متوقع اللي ينجرو مال إسلام من ربيتو نوفلتا إن الدين عند الله الإسلام دين أرغتاني فلتمات دين جالتمات دين وامرا غوتو تاي دين إسلامة أرغتاني ربي نوهي ميجر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمني أمنتا إسلام ماتين ألا أمنتا برا أمنتا قد جئتين برباد ربي سرى ينفور برغياك ياما ورى كسارة جئت ربي إرادو بتجرايكو كنافو حالا كنان إسلام ما أمنتا تين نغوني أمنتا ربي نجالة غوني اتفايدمون درقما كين نمر كما ربين آية براكي ست اللي دبته جده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام ما ربي تنجالد إسلام ما ربي تنجالد وأن أكاكيوتا في أبوتا الراد آلمت وأن قامني ويفورينو تفديمت وأن ربي جالتين وكين هرآنتنا اليوم أكملت لكم دينكم أمنتاتي سن إسني قوتي جرا وأتممت عليكم نعمتي نعمتي يلي إسن رت الأنقلاسي جرا ورديت لكم الإسلام دينا إسلام ما إسني أمنتاتا أولي إسني جالت لجئ ربي نجالت كناف أكوان إسلام ما دوبت حفتو تاتي يادولين وانتوتا درقاقوتا كين سرار الرا باسن كيسا سرار الرا أرغتاني أكا مكان قدو كيسا إسا توقو رايجو إن برا أمالي دعاة من شياطين الإنس والجن ور نميام شيطان إلما نماتي في جن إرالي ور كرا سري تأكن الرا كرا سرين تأنت يام سنما قدو تجرى شيطان أدوك إن تأو ربي نوهي ميجر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أكن جئ ربي نوهم شيطان إسني أدوي إفقالا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إسن اللي أدوي قد آتك أبدا ننجئ ربي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هردفتوتا إساوان إني أموف ور جهنم قدو في ملي وانبراتي في متجئ ربي نوهم كنافو أكا سنتاني أرغتاني يامس شيطانا أواتو ربو يامس شيطانا جل ديمو ربو شيطاني المنامات يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكنا ننجي ربي يا ور ربي تأمنتنيو إسلام ما تنقوت منقوت تتسينا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان كرا شيطانا سرر شيطانا طر شيطانا جلن ديبنا مالف جنان إنه لكم عدو مبين شيطان إسنيب عدوي إفقالا بالا غارا إفقالا إلمنا ما كان حقا دندين هنجل سجده أرغتاني دبتي جرى شيطان دبتي جرى بتلين مرقلين جللين قبلين اتلوفيت سرار الراباسة جئ كناف لكن قبروت ربي قل قلوتا أن أكن دندين ربي نموتو أرغتاني همي جرى جورا كناف واني سرار الرانام باسو كيسا دعاة الشيطانتي أكسم موتو شياطين الإنس والجن شيطانة أي إلما نما فكاته شيطانة أي جني فكاته حال سنين إلما نما سرار الراباسون ni argama jechuudha kanaaf kanarrallee of eeggannoo godhuun dargaggoonni keenya barbaachisa dargaggoonni keenya kanarraa of eeguun barbaachisa yoo kanan ta'in rakkoo hamaa fi rakkoo cimaa keessatti kufuu dandeenya jechuudha إن براء إعطاء الحرية للأولاد من الصغر بحيث يحمله من يتربى في حجرهم بلا تربية إسلامية ولا توجيه مفيد بل ولا يسأل أين يغدو ومتى يروح وما يجالس إن براء أما اللي واني درقاقوتك إن سرار الراباس إرى إعطاء الحرية الكاملة للأولاد بلسما قوتوتا كنو بلسما قوتوتا كنو بلسما قوتوتا جنة كيسا مالين جر
maaliif ilmi namaa duniyaa tanarratti waan bilisummaa itti qabutu jira, waan bilisummaa itti hin qabnetu jira. Waan isaa eeyyamamutu jira, waan isaan eeyyamamnetu jira. Waan argitanii nyaatuu danda'u jira, waan nyaatuu hin dandeenye jira. Waan uffatuu danda'u jira, waan uffatuu hin dandeenyetu jira. Waan yaabbatuu danda'u jira, waan yaabbatuu hin dandeenyetu jira. Waan dalaguu danda'u jira, waan dalaguu hin dandeenyetu jira. Kanaaf waan kana addaan baasanii itti himu. Warri mirga kiyya jedhaniituma yoo waan rabbiin dallansiisu dalagan, yoo argitanii waan rabbii wal nama dhabsiisu dalagan, duniyaa fi akhiratti illee kasaaratu nama eeggataa jechuudha. Kanaaf kunillee ilmaan mirga isaaniiti jedhaniitumaan waan argitanii dirqamaa fi akkasuma mootu namni tokko dirqama isaatii fi waan faallaa dirqama isaa ta'e beekuun barbaachisa. Dirqamni ani bahuu qabu maali? Wanni mootu an argitanii irraa of eeggatuu qabu maali? Je'ee waan san bifa bareedan yoon beekin rakkoo keessatti kufamaa jechuudha. Kanaaf ilmaan lafaa dhufoo ta'an bilisummaa guutuu kennuufin bihaysu yaxmiluhu man yatarabbaa fi hujri bilaa tarbiyaa islaamiyyaa. Argitanii tarbiyaa islaamummaa yoo hin kenniniif, guddisa islaamummaa yoo isaan hin barsiisin, waan isaan fayyadu karaa isaan fayyadutti yoo isaan hin qajeelchin, eessa oolte, eessa bulte, eenyu wajji oolte yoo hin jedhiniin ilmaan keenya sarararraa bahan, dargaggoonni keenya sarararraa bahan. Kanaaf kanarratti wal gorsuun dirqama. Wanni sarararraa isaan baasu keessaa kana jechuudha. Kana hurriyyaa guutuu, bilisummaa guutuu, guutuun guututti ka wanni tokko namni tokko natti hin haasayin ka jedhamu kunillee sirriin ta'u. Maaliif yoo dogongoran bakka kana dogongortan, yoo sirrii ta'e sirrii waan sirrii irratti ta'an san irratti isaan deeggaruu, isaan cimsuu, hamtuu irratti isaan deeggaruu dhabutu argitanii sarara dogongoraa irraa isaan deebisaa. Garuu kuni hurriyyaa kaamila, bilisummaa kaamila guutuu ta'e isaanii kennuun maal fida jechuudha? Rakkinna keessa akka bu'an isaan taasisa. Inni biraa ihmaalul madrasaa lishabaab fiimaa yata'allaqu bilhuduuri walgiyaab. Marni barnootaa itti baratan yoo hordoffiin godhin dargaggeessi keenya sarararraa bahanii jechuudha. Maatii wajjin hariiroo godhanii, maatii wajjin walitti dhufeenya godhanii yoo hordoffiin godhin dhufaatii isaanii, bahiinsa isaanii, dhufa isaanii, barnoota isaanii, cimina isaanii, dadhabbii isaanii haala saniin hordoffii godhanii maatii wajjin sirreessuudhaaf yaalii yoon godhin dargaggoon keenya sarararraa bahuun isaanii beekama. Madrasaan gadi dhiifteetuma khalaas maaltu nagahe jetteetuma manni barnootaa bakka yoo ijoolleef bakka kennuu dhabee cal'iseetuma ka gadi dhiisu ta'e dhufuu baatu humattuu osoo lakkaayyoo ka argitanii dhiisu ta'e kunillee karaa rakkinna banan keessaa tokko. Akkasuma manuma barnootaa keessatti baratan san keessatti wantoota babbadaa isaanirraa mul'atu yoo hin gorsin, yoo hin sirreessin, maaliif irra hedduu yeroodhaa mana barnootatti fixan ijoolleen. Irra hedduu yeroo isaanii mana barnootatti fixan. Ganama sa'a 2 haga sa'a 9 haga sa'a 10 mana barnootatti dabarsan. Yeroo bal'aa jechuudha. Yeroo maatii wal argan yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Yookiin walakkaa argitanii guyyaa barnootatti fixanii sa'a kaan immoo maatii biratti fixuu danda'a waan ta'eef kana hariiroo walitti godhuudhaan maatii fi manni barnootaa walitti hidhannoo godhuudhaan ciminaa fi dadhabbina dargaggoota dargaggeettiiwwanii wal hubachiisaa deemuudhaan sirreeffama kennaa yoo hin deemin rakkootu argama. Kanaaf ulamaa'iin wayita dubbatan maal jedhan namni barnootaa tokko barnoota sirrii ta'etti gahuu ka danda'u waajahanii jedhanii lafa kaan akhii lan tanaala ilma illaa bisittatin sa'unabbi'uka an majmuu'ihaa bibayaanii. Obboleessa kiyya beekumsatti hin geettu waajahan malee. أكي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن مجموعها ببيان جهان سن إفقود إسيهما سن اسمع إني أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن مجموعها ببيان زكاء شعلم ما قباجو وحرص فديك قباجو وان براتو سن الرد فديك قباجو واستبار أبسا قباجو وبلغة وان إسافقه أرغتني ماتيريال وان غرغرة وان برنوتا isa barbaachisu qabaachuu wabulga wa irshaadu ustaazin ammallee barsiisaa irraa barsiisan gamana barnoota jira wa irshaadu ustaazin barsiisan tokko sarara isa qabsiisu sararri sirrii sarara kana jedhee barnoota isaa kennu muuxannoo isaa kennu
وإرشاد أستاذ وطول زمان أما اللي يرو ديرا برنوتا كيسا تروتو أكا وابرتني أف ججيراني حواس أف اللي ججيران كان متايسو كان مدرسان قوتو إلمان قد إفتي جنان إلمان سرار الرابهو ددهني وانتوتا سرار الرانما باسان كيسا سرار الرأكا باهن نما قدو كيسا كوني توكو فعلان سنيمو أو أرغتاني مدرسان هردوفي قوتي ماتي وجيو أرغتاني هردوفي قوتي تنين كجالة ديمتو تاتي إن شاء الله إلمان سن سري تهني هال لسانة أرغمان جرايجو إن برا تفشي المنكرات في المجتمع الذي يعيش فيه الشباب منكر غرغرا فجأي أرغمو نانو درغغونكم كيستي جراتان كيستي منكري واني شريعان ايامن فجأي يوكا أرغمو تأي درغغيسي كرر بهو دندها فالشباب الآن كثير منهم تغيرت أخلاقهم هدو درغغيسا أخلاق إنساني بديجرا وصاروا يقلدون الغرب في لباسهم وفت إساني كيستي وردها هردفاني وفي شعرهم رفينس إساني قدسو كيستي أرغتاني وردها هردفاني فاشنا جاني قرومنا جاني وفي حركاتهم سوچي قدن كيست وفتن كيست هي أوان إسان الرامل أتوكيست والربيرات والفكات افتيمني طبقا لما يسمعون وان سلا لقهن هجت جيروف وينظرون وان سلا إجالالا هجت جيروف مما تحمله إليهم هذه الوسائل وان كرا غرغرات إسانت فكنا هجت جيرانيت أخلاق إساني أكبدو تأما كناف كن اللي فاشني غرب الرا أوروبا الرا وكن موتو ورا دها الرا نودفو وان بريدة وان خيري قب وان غاري تأي وداتو ركون قب تكنولوجي غرغرا وان أرغتاني بؤا علم نماتي قبو فداتون غربيوت الرا دفه ورا دها الرا دفه جاني غوتو غتومي akkasuma mootu qaroomina jedhame waan achi dhufe guutullee hojitti jijjiiruu miti gariin ka duniyaaf akhirattillee jireenya ilma namaa kana jijjiirutu jira balleessutu jira san eeggatanii waan gaarii ta'e waan bareeda ta'e fudhatanii kaan immootu irraa fagaatutu barbaachisa kanaaf munkarri babal'achuun wanti shari'aan hin eeyyamne hawaasa keessatti babal'achuun badii dargaggootaatiif karaa guddaa ta'a jedhanii lafa kaa'anii kanaaf kanarrallee gaa ilmaan fageessutu barbaachisa waan gaggaarii akka argitanii fudhatan godhutu nurraa eegama inni biraa albu'du anil masaajidi wal ulamaa wanni dargaggoota akka badan isaan taasisu masjidarraa fagaachuu beeytotarraa fagaachuu nama waa beekurraa fagaachuu nama waa beekurraa argitanii duuda itti galuu mana rabbii irraa masjida rabbii irraa duuda itti galuu kunniin maal godha akka shabaabni sarararraa bahan akka gorsa wayii hin arganne isaan taasisa jechuudha kanaaf maaltu eeggamaree kara mana rabbiititti isaan yaamu kara beeytotaatitti isaan yaamu kanatu bifa bareedan sarara sirrii ta'e keessatti akka argaman isaan taasisa kanaaf ibnu uthaymiin rahimahullah waan dubbatan qaban idhaa nazarna nazratan faahisa ay thaaqiba fi shabaab laalcha xiinxallaa takka yoo dargaggoota achi fageessinee laalle amkananaa an naxkuma min haysu alumuum dargaggeessa kanarratti murteessuu ni dandeenya jedhan bi'anna shabaaba thalaasatu aqsaam dargaggeessi kun sadarkaa sadihitti jiraachuu isaa lafa kaahuu dandeenya jedhan walumaa gala cuunfinee waan dargaggoota jedhu kana yoo kalaallu taate sadarkaa sadihii cimatti lafa kaahuu dandeenya inni tokkoffaan shabaabun mustaqiim shabaaba karaa sirrii ta'e irratti gadi dhaabatee jedhan fahum ahlu wacyin warra hubannoo qabu wa indahum himamun caaliya warra yaada gaarii qabu himmaa gaarii qabu himmaa argitanii ol aantuu qabu حيث وضعوا أقدامهم في الخط المستقيم لك إساني خطي يمكن مو كراس الريتا إكيسا ورقد الآبة جان فإنه يرجى لهم أن يكونوا صالحين في أنفسهم ورّي أكناكن وفي الليف تولني ومصلحين لغيرهم ورّ برالي تولشنجي أمي يادم جان أينما كانوا من أرض الله دتشي تنا ربي تنا كيسا إستوتان وهذا الصنف من الشباب
من الشباب يكونون مما يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله درجوت أكنا كنا درجوت ربي بروياك أما قادس ربي ملي قادسني براهن جرة وروت ربي قادس يسوع سنجلا سني كيست أرجتني قود سور أرجت تهني 7 يظلهم الله في ظله يعني رسولي صلى الله عليه وسلم سنكيش سا وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل درجيس كرا ربي إرت قدت يعني نبي ربي عليه الصلاة والسلام إرادبتني جراني كناف درجوت أكنت تهني جامتنين إسانف كجيل ما يجو كناف إني درا درجيس قد دابتها كرا سري إرت كأرجمو يعني لفكان شبابني أكناكن شبابا ربين قل ليس ربي وفي قبرو كربتي وأمينه كنبي صلى الله عليه وسلم محمد جرى جتش إسانيتي في قتش إساني جل اللي كديمو شبابا صلاة بفبرباكي ساتا إن أرغتاني الأبو قبين وقباتي قبين إساء الرازكا بافتو كجي رمضانا صومو كحجي قدو كأرغتاني أركان إسلام ما جهانيتي أرغتاني أمنو كأكسم موتو نسيها ربي في رسوله في إرجما ربي تف أقسم مسلم توتف ولما قال نم أرجتني أئمة مسلم توتف أقسم حواس مراف نسيها قولوا شباب أكسيتا إيتنين أرجما شباب كرديني إسلام ما تتنا ما يامو كأرجتني دعوة قولوا شباب هم ترانا مدوغو كأرجتني منكر إنكار قولوا في ديمو كهك أدبتو كهك أفوتاتو كرا ربي كيستي كأبساو كربي في كأبساو كربي في جراتو شباب ذو خلق ودين فهو مهذب الأخلاق كأخلاق إساق الكلوتة شباب أكسيتا إيتنين أرجمجان شاب مستقيم يجون كأكنات لما يسن شاب متزن منظم يعمل بحكمة وسمت مع إتقان في العمل وجودة لا يضيع فرصة من عمره إلا شغلها بما هو نافع له ولأمته أكسما شباب نكون كم إرادوبا نكون شباب منظمة ككرورة قب كحكمة اندلق كيوج على الإسلة سمتين على الإسن إساء واتولج كأكسما يرو إساء عمري إساء الرأكنان هم بلسين درجة جيس أكسي تيجان درجة جيس دراسة نيجو شاب مستقيم لما يسن فهذا القسم من الشباب مفخرة للأمة جان درجة جيس أكناكن أمتها بونا جان أكسم موتو أرجتني ورمز حياتها جان رمزي لا جرينا إسانيتيف وسعادتها ودينها والشباب الذي نرجو من فضله أن يصلح به ما فسد من أحوال المسلمين كوام بدمرة هن سريسة جامتنين يادم درجة كيس أكسيتا إيتنين أرجما جان أرجتني بفبريدا كديم أكسم لميسن أما القسم الثاني من الشباب فشاب منحرف في عقيدتي كعقيدة إساكي ست اللي سرار الرابع متحور أي يتصرف دون تفكير كأكنمان وأنتو كوسو اتياد وفي الرأي ديمو في الرأي مغرور بنفسي كأوفين قوم صن وأنت تكو كيستي كأرجتني بهرا إسا غرق إسا بلسو كيستي كأرجتني غرقم لا يقبل الحق من غيري كحق أنا ما براء الرانفدان ولا يمتنع عن باطل في نفسي كباطل الراهن دوغم أناني في تصرفي أنا مليه مانجر جئتنين كأكست ديم أصفت بهم عواصف الشهوات كفر اللبو إسان ديمتتنين جدت فتراهم عن أبواب الخير سادين ومعرضين كرا خير كغرا غلان إسان أرغتا وعلى أبواب الشر مقبلين ومزدهمين كرا شر ترت موتو أرغتاني يو زحما غدا يو والچنكان أرغتا شاربين وزانين يو دوغان إسان أرغتا يو زنا دلغان أرغتا يو حتان أرغتا أكسم موتو كانوا وجين وان همتو غرغرا دلغو وجين ويرى نفسه متطورا أني نمچما دا نما أرغتاني بريدا جئ أفيادا أكسما كاتمورا شاب بين جان كأرغتاني جدو لمانون تئن كغمان اللي غورو كأرغتاني لمان الرايو بولو غوتو حمل لميتي غوتو غارل لميتي جدو لمان كتباتو يعني كنافو كبر بادموكا كسري تئ كرا سري تئ سن رت أكا غدي داباتو كغوتو سرار الرابه سرار سري تئ رت أكا ديبو كمو غمان داقو غما كرهمتو إرا كرا خيري قفرت داقو أكا قبوفي خيري قف دلغو أكا قبو سن رت أرغتاني
barsiisuu qabna argitanii karaa sirrii qabsiisuu qabna waan jedhu lafa kaa'anii Ibn Usaymiin rahimahullah. Kanaafuu mara kennaa gaa shabaaba kenna ka sarararra jiru rabbi sarararratti gad haa dhaabu kammoo gamaa gamana jedhu waan hamtuu irraa deebisee rabbiin waan sirrii ta'e irratti gad haa dhaabu ka guutuu sarararraa bahillee rabbiin sarararratti nu haa deebisu jecha barnoota kenna dawru shabaaba yookiin immoo maalummaa dargaggootaa ka jedhu kutaa lammeessaa kanaan goolabee jira. Haga yeroo biraa insha Allah walitti deebinuu nagahan nu tura. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.